kedo jajjabe akateroi dana gabdu madi namoonni hedduun bilbilli keenya daataa gubbaa kanatti ol nuu baasuu didee jettaniiti nagaafattan har'a kanan gaggabaabsee isin agarsiisa daataa akkamii akka fayyadamuu qabdanii fi akkamitti daataan akka gubbarratti ol isinii ba'u akka itti banatuu qabdanii isin agarsiisa isin agarsiisuudhaaf kunoo amma kiyyallee daataan gubbaa kanatti ol ba'ee hin jiru garuu mootuu daataan kunoo banaa jira daataan kiyyallee akkuma argitan kana kunoo banaa jira garuu gubbaa kanarratti ol naa ba'ee hin jiru har'a kanan isin agarsiisa isa arguudhaaf jalqaba seetingii mobaayila keessanii seentan seetingii mobaayila keessanii erga seentanii jalqaba irra isinii dhufu connection ka jedhu kana ni tuuyitan erga isa tuuyitanii erga siitanii mobaayila keessan mobile network ka jedhu kana ni tuuyitan erga isa tuuyitanii barreeffamoota kanniin tol isinii baya mee jalqaba kan isinii ba'u network mode ka jedhu kana laalla isaa kana yeroo tuuyitan barreeffama afurii kanatu isinii baya tokkoffarra kan jiru let 3G 2G auto connection connect jedha inniin kuni 4G dha asirratti 4G akka daataan keessan isinii ta'u fi 4G kana fayyadamuun bu'aa qabas miidhas qaba bu'aan isaa networking keessan humnaan akka wanta isin search gootan YouTube irraa ta'e TikTok irraa ta'e wanta barbaadan bakka barbaadanii jechuudha akka humna guddaadhaan saffisaan isinii dalagu speedii isaa guddatu 4G dha 4G kana saniif isin gargaara miidhaan isaa ammootu daataa isin ittiin fayyadamtan san daataan isin fayyadamtan limit yoo ka ta'u taate baay'ee saffisaan isin irraa nyaata jechuudha miidhaan isaatis sanii daataa keessan akka malee nyaata humna ammootu baay'ee isinii saffisaan isinii dalaga 2G fi lammaffaa fi sadaffaa kanarratti 2G 3G yookiin 3G only kana lamaan keessa yoo fayyadamtan irra bareedadha warri networking kun bakka isinii ol hin baane isin hin dhaqqabne jirtan warra akka baadiyaa fagoo faa jirtan network irraa lafa fagoo warri jirtan isii tanatti yoo fayyadamtan baay'ee gaariidha bilbila keessaniif jechuudha network illee salphatti isinii fiddi garuu waytisan H hin taatu asirratti E afaan Ingiliffaa yookiin A afaan Oromoo taati baay'ee laaftudha slowly jechuudha mee kana kanumaan jedhet keessaa baya duubatti deebitanii as dhuftan amma sababa daataan keessan bakka kanatti ol isinii ba'uu dideef isin agarsiisa access point name ka jedhu kana ni tuuyitan erga isa tuuyitan bakka kanarraa yookiin delete isin harkaa ta'uu mala yookiin jiraachuu mala jalqaba daataa kanarratti warra zeenitiin isin agarsiisa dubbii keenyarratti zeeniin jawaala kiyya kana keessa jirtu warra Suudiitiif jechuudha zeeniin as keessa jirtu garuu optionaalii isiitiin isin agarsiisa addi kana ni tuuyitan addi erga tuuyitan name bakka jedhu kanarratti GPRS jettaniit okay gootan ammallee keettaanu kana APN kanarratti GPRS ka jedhu kana katabdaniit akkatti jechuudha bifa kanaan okay itti gootan sanbooda gara harka mirgaatiin fiintee gubbarra tuqaa sadiin tananii tuuyitan sanbooda save gootan save yoo gootan kun amma isirra jira isin naa dhufee jira jechuudha garuu daataan ol hin baane as keessaa hin qabu bilbila kana keessaa hin qabu waan taateef jecha kun kara jalaatti argaa jirtanii mobaayilii qofa keessaa qaba garuu kana waan ofii kiyyaa mirkaneesseefi tokko warri zeeniidha akkasitti guuttattan warri mobaayilii ammoo ammallee daataan keessan akkatti yoo jiraate yookiin wanumaan fedhe katabee yoo jiraate filannoon jalqabaa keessan amma tuqaa sadiin tananii tuuyitan tuqaa sadiin tana yoo tuuyitan receipt to default isiniin jedha receipt to default kanani tuuyitan receipt to default isiniin jedha gara gadiitti gabbuutanii receipt jettaniin heeyyama jechuudha heeyyama yeroo isin kennitan bifa kanaan postpaid keessan lama godhee isinii fida innuu mataa keessatti tuqaa bulee yookiin tiik godhee jira amma okay yoo asii isinitti gootan kun okay waan itti godheef jecha gubbaa kanatti asiin ufii hayyamee jira bulee godhee jira cuquliisa jechuudha asirratti ammoo daataan kiyya kan dura hin jirre sun ol baheeti jira kun filannoo nama hundaaf fayyadu akka tasaa kunummaanu shari'aan biyya isin jirtan biyya Suudii jechuudha ufii guutamaadha shariikatu guutee gadhiise waan taateef jecha akka tasaa kunummaanu yoo harka keessaniin irraa isin harkaa haqame fakkeenyaa haynu delete goone delete godhee jira amma APN wayituun qabu wanda jawaalli kiyya daatalleen gubbarraa badee jira APN hin qabu amma akka isin gochuu qabdan filannoon tokko argannoo kiyya waan ta'eef jecha tuqaa sadiinitti ta'antu addi tajeetu tanani tuuyitan addi yeroo tuuyitan name ka jedhu kanatti dot tuqaa tana qofa galchitan
in argitanii miti tuqaa tana qofa galchitan okay gootan kalammafaallee APN ka jedhu kana irratti ammallee tuqa matana galchitan dot jechuudha tuqaa tana lamaanuu tuqaa wayita gootan tuqaa sadiin gara gubbarraa fiixee jawaal keessanii jala jirtu sana hin tuuyitan isii tana yoo tuuyitan save gootan save yeroo gootan akkatti isinii dhufaa miti garaa isii bakka duwwaa jiru kana tiik yookiin bulee gootan yeroo buleen asii godhe laalaa kunu daataan kiyya 4G plus ta'e gubbatti ol naa ba'ee jira argitanii jirtanii miti yeroo ani asii bulee godhe daataan kiyya ol ba'ee jira yoo irraa haqame wanni shariikan isinii gadhiifte yoo haqame kanaan fayyadamtan dootii kanaan fayyadamtan kun waan baay'ee barbaachisaadha xaarillee hedduun qabu ammoo yoo wanni takkallee irra hin jiraanne irra deebitanii yookiin wanni biraa faayoo irra jiraate yookiin 0 yoo taate ammallee tuqama sadiin tana tuuyitan receipt gootan ammallee irra deebitanii receipt gara jalaatiin heeyyamanii kennitaniif ammallee postpaid keessan isinii baasa okay gootan postpaid keessan yeroo isinii baase kunoo automatically kan shariikaatti isinii deebi'a jechuudha ka mobaayilii karaa kana lamaaniin fayyadamuu ni dandeettanii caalatti ammootu ka dootii kanaan yoo fayyadamtan kadootii kanaan akkatti doot gootanii yoo fayyadamtan irra namatti tolaa maaliif lokeeshinii isaanillee ni dho'isata jalaa jechuudha paarkood godhuun danda'anii baay'ee waan bareedaa wayitii akkasitti itti fayyadamaa isiniin jedha kunoo ni dalaga shakkii takka malee dalaga humni isaallee speediin 4G plus ta'etti dalaga akkana barnoonni har'aa kana fakkaataa hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura. I am Oromo Faris. I am Oromo Faris. Jawar Oromo Faris.